Shame on you! Shame on you! Shame on you! Hero! Hero! Hero jirtu! Jirtu! Bakka kana gadi dhiisira asii kaasu. Bakka keessa deebi'a. Amma chibara chibara deebi'a. Bakka kana gadi We demand justice! 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 We demand peace! We demand peace! We demand peace! We demand peace! Black Lives Matter! 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 Oromo Lives Matter! Oromo Lives Matter! Oromo Lives Matter! Oromo Lives Matter! No justice! No justice! No peace! No peace! 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 Ethiopian government! Ethiopian government! He's a killer! He's a killer! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a butcher! He's a butcher! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a dictator! He's a dictator! UK government! UK government! UK government! UK government! Stop! 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 Supporting Supporting the killer! the killer In Ethiopia! in Ethiopia! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a butcher! He's a butcher! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a dictator! He's a dictator! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a raping children! He's a raping children! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a raping woman! He's a raping woman! We need justice! We need justice! We need equality! We need equality! Free Jawar Mohammed! 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 Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! We need democracy! Down, down, Abiy! 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 Ethiopian government! Ethiopian government! He's a killer! He's a killer! Ethiopian Prime Minister! Ethiopian Prime Minister! He's a butcher! He's a butcher! Ethiopian Prime Minister! Ethiopian Prime Minister! He's a dictator! He's a dictator! He's a dictator! He's a dictator! We demand justice! We demand justice! We demand peace! We demand peace! Jira! 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 Listen, now it's clear. No, listen. Actually, akkuma argaa jirtan imbaasii Itoophiyaa biyya UK magaalaa London irratti argamutti qeerroon keenya uggura guyyaa jahaas gaggeessaa turee jira. Uggura jajjabeedhaan tajaajila tokkoyyuu kennaa hin turre amma yeroo ammaa kana humni dabalataa poolisii humna hedduudhaan dhufuudhaan argaa jirtan kana kunuu humna baay'ee qabatanii dhufanii imbaasii kana bansiisuu yaalaa jiranii
qeerroonis imbaasiin kun hin banamuu haga dhumaatiin ilmaan Oromoo hooggantoonni keenya mana hidhaatiidhaanis haga dhumaatiin ilmaan Oromoo dhaabbatu haga waraanni Oromiyaa keessaa bahutti imbaasiin kun tajaajila tokkollee kennuu hin danda'u jedhanii poolisii hojii wal qabaa jiranii maqaa hir'atan kana poolisiin kun hedduummina isaanii argaa jirtanii kun poolisoonni jiran imbaasiin haa banamu jedhaa jiru. Garuu imbaasiin yoomillee hin banamu tajaajila hin kennu jennee nullee ciccine qabnee jirra. Oromoo bakka jirtu ka'iiti falmadhu Oromoo diyaaspooraa imbaasii Itoophiyaa biyya mara jiru keessatti qabaatti uggura kunoo akkam argatan qeerroo UK fi London guutuun imbaasii Itoophiyaa kan ugguranii as jiranii Oromoo falmadhu bakka jirtu qabsaa isin jedhaa qabsaa. Gamme intala fuudhanii waan deemaa jiran kootu waraabi fannoo miiltariirra godhaa jiranii please. Justice for Hachalu! 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 Ilakunu akkuma argaa jirtan tana isii tana poolisiitu akkana gatee isin amma deemaa jirti. Haaluma argaa jirtan kanaan poolisiitu akkana gatee isii kana jechuudha. Poolisii UK intalatteen akkana gatee jira. Kunoo bakka hunda jirtan. Because of you, police UK. Imbaasii Itoophiyaa kunoo uggura qeerrootii fi poolisii UKtiin marfamee jira. Tajaajilli yoomillee hin kennamu akka hin kennamnetti as jira. Kunoo akkuma argaa jirtan kana poolisiin nu ol ta'eetiin dhufee jira. Qeerroonis imbaasiin kun yoomillee tajaajila hin kennu jedhee jira kootu meetiroomsa. Oromoo biyya alaa jiraniif dhaamsa dabarsi. Oromoo biyya alaa jiraniif ilmaan biyya keessa jiranii wareegamaa jiran akkuma argaa jirtan ganamaa galgala argaa jirtan uummata keenya biyyatti dhumachuu jiru jechuudha. Biyya hambaa kan biyya keessatti salphannee Oromoon biyya alaa jiru akka isin argitan kanatti harka duubatti deebisanii ijoollee baanii guuranii mana hidhaatti guuraa jiran. Salphinni nuti biyya salphannee asittis biyya alaattis nu dhaqqabee jira nu salphannee jira. Kanaafuu Oromoon biyya alaa jirtan gabba'i falmat hiriira ba'i. Kama taa'e obboleessa kan kee biyyatti dhayame awwaal obboleessa kan kee biyyatti dhayame hospitaala keessa kaayi Oromoo bakka jirtu kaayi dammat si ajjeesurraa mootummaan of duuba deemuutti hin jiru. Abdii kan kee Abiy Ahmed irra keessa hin ciisin Oromoon biyya alaa jirtus salphattanii jirtan kaatii falmata kunoo akka argaa jirtan mootummaan Ingiliizaa addunyaa biratti mootummaa firiidamiidha mootummaa dimokiraasiidha jedhamee beekamu garuu kijiba kunoo isaan bira jirraami kijiba addunyaarra hin jirtu jechuudha dhugaan hin jirtu dhugaan addunyaarra hin jirtu gadi baay'ee falmadhu nama sii ta'uuf dura kaayiti diktaatara ofirraa buusi Oromoo biyya alaa jiru akkana salphina keessa jira jechuudha boru Awustiraaliyaa jiru ka Kanaadaa jiru ka Minisoota Ameerikaa keessa jiru gabbayaati falmata please ummata keenya biyya alaa bira dhaabata biyya dhumataa jiru bira